Godina Harargee Lixaa Naabirootti hojiin misooma qamadii bonaa marsaa tokkoffaan lafa hektaara 950 irratti misoomsuuf karoorfame facaan eegalee jira. Aanichi bishaan jallisii qabaachuus baatu qonnaan bultoonni bishaan boolla gadi fagoo eela baafachuun dhuunfaanis ta'ee gareen qotatanii baroota lamaan darbe qamadii misoomsaa turan irraa bu'aa dandamanii baranas daranuu bal'isanii qotuun facaa eegaluu himan. Nuti eegalle qamadii facaa barana waggaa sadaffaadha ammaan tana bakka wayyeessinee jirraa jechuun haga tokko malee oofnee jiraarra shanyii eegalutti turre shanyii jammarree shanyii facaadhaarra jirraa jechuudha. Ammarraa eegallee amma shanyitti jirra. Shanyii sanallee gartee amma haalaan gammachuudhaan facaatti jirra. Kun bishaan eela qotanneeti baafannee eela saniin misoomsutti jira baafannee bishaan laga hin qabnu. Bishaan lafa keessaa eela qotannee eela saniin darbinee misoomsadhaa jirra. Saniin har'a oofnee sadarkaa tana geenye duraa waan xiqqoo kuduraa itti fayyadamaa turre jechuun guddoo lafuma ta'aa turte. Hanqina bishaan jallisii aanichi qaburraa baraaramuuf bishaan boolla gadi fagoo eela duraan ture haaromsuu fi haaraa qotuun mootar paampii barana mootummaan nuuf kenneen fayyadamnee misooma qamadii kana deeggaruuf qophii taasifnee jirraa kan jaan itti aanaa waajjira qonnaa Naabiroo obbo Jaabir Munawwariim. Bara kana akkuma waliigalatti akka aanaa keenyatti hektaara 950 qotuu lafa karoorfannee jirra. Isa kana raawwachuudhaaf immoo qophii haal duree xumuramuu qabu. Akka aanaa keenyatti kan xumurame hanga ammaa motoronni nu dhiyaatan haaronni bara kana motora 500 kan ta'u yoo ta'u sana biratti dabalata motorota duraan qabu kan waggaa dabree raabsanii fi kan qonnaan bulaan raabsate wajjin hanga motora 130 hojii keessa galchine sanaan uummanni akka hojiirratti bobba'an goone. Muuxannoo bishaan lafa jalaa baasuun qamadii misoomsuu hawaasni aanichaa qabuun misooma qamadii milkeessuuf carraaqqiin taasifamuu qabu cimee itti fufee jiraachuu kan himan bulchaa Naabiroo obbo Hasan Muhammadiin. Paampiin ammaan tana barana mootummaan naannoo Oromiyaadhaa bitee biyya keessa naqee nuuf kenne paampii 105 nuu kenne. Akkuma godina kanattuu aanaa bishaan lafa jalaa fayyadamuu jiru sadarkaa tokkoffaa kan jiru aanaa kana aanaa Naabiroodaati jechuudha. Isaaf sanarra dhaabbanneeti paampii duraan jiru wajjin dabalatee jechuudha. Barana bakkitti oomishna jennee qabanne kun paampii 180 kan amma faankishin ta'ee tajaajila kennaa jiru kan bishaan lafa jalaadhaatiin jallisii kana fayyadamaa jira osoo laga tokko hin qabne jechuudha. Godina Harargee Lixaatti qamadii jallisii bonaan lafa hektaara 21,500 misoomsuuf hojjetamaa jira kan jaan itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Harargee Lixaa obbo Hussein Mahammad hanga ammaatti qophiin lafa hektaarri 12,000 ol qophaa'ee hektaarri 7,000 hanga gaafa oduun kun qindaa'utti faca'uus himanii jiru. Karoora hiixataa akka godina qabannee jira. Karoora hiixataa kan naannoon qabeen alatti akka godina keenya qabanne 21,500 qabanne kan naannoodha akkuma jirutti jira. Sanirraa yoo xiqqaate lafa hektaara 12,500 ol qopheessinee jirra. Facaan immoo 7,000 ol facaa gaggeessinee jirra jechuudha. Dhiyeessii wajjinis wal qabatee xaa'oon akka mootummaatti illee wantoota hanga takka kan nu deeggaranis jiru. Kaanis shanyiinis akkuma geessan shanyii duraan galchines facaasaa jirra. Tan ammaan tana galaa jirtu jira guututti dugugne haalli dhiyeessiidha amma jiru tartiiba isaa qabatee deemaa jira. Rakkoon karaa dhiyeessiitiin nu mudatu amma rakkoon hamaan hin jiru jechuudha.